Ashama harka fuuni hordoftoota baazootu yoo baazoo jaalalaa akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu isin jecha dheengaddaa takka dhukkuba sukkaraarraa dawaa jedhu isiniif waraabeetiin ture waan uummata arabaarraa dhaga'ee jechuudha. Isinillee jala deemee qoradheetiin dawaan akka dawaa dhugaa ta'es baree isiniif waraabee garuu arraan tana wanni hin deebi'eef muuniin dheengadda isiniin jeesun muka dhugaa ta'ee garuu maqaan isaa akka raashadiin taane adda isinii baasuu fi muuniinis isa kana Galilo jama maqaan isaa Galilo jama dhukkuba tokkicha kanaaf malee dhukkuba khabiraa kan inni dawaa hin dhageenye jechuudhaan maqaan isaa Galilo maaliif Raashadiin dhukkuba garaagaraatti dawaadha dhugaadha Raashadiin ani garuu Raashadii beekuu dhabuu kiyyaafin namarraa hubadhe Raashadiin anjaanii bakka attumaan dhisee jechuudha akkasitti muunni kun maqaan isaa Galilo ta'uu hubattanii ammallee warreen fayyadamanis fayyadamaa jechuudha khijibaa miti dhugaadha maqaan isaa Galiloodha garuu dhukkuba sukkaraatiif dawaa ta'uusaa araboonnis namoonni naannoo kanaa hedduun waan fayyadamaniifin anis isin fayyaduun ol geessanii waraabee warreen gartee akka dogoggora fudhatanis dogoggora jedhiifama naa godhaatii maqaan isaa Raashadii osoo hin taane Galiloo ta'uu naa hubattanii akka akkasitti itti fayyadamtaniin dhaamsa bareedaa kan isin dhaamuu barbaadu. Khabiraa muunni dawaa ta'uunsaa dawaadha. Dawaa ta'uunsaa dawaadha akkuma dheengadda isin garsiifne baala isaa fudhataniiti baala isaa harka lamaan fudhataniiti dhukkee qabaa dhukkee sana ife eeggachaati dhukkee qabaa akkasitti miila tokkicha jalaatti isa kana akkasitti miila irra kaa'uudhaan kaalsii wajjin fitti uffiftaniiti za'a 8 fira tursiisatan jechuudha guyyaa tokko keessatti za'a 24 keessa za'a 24 keessa za'a 8 akkasitti tursiiftanii sanbooda fira darbisan jechuudha akkasitti torbaan tokkoof wal jala hidhattaniiti eega akkasii gootan booda torbaan tokko booda mana hakamaa dheeyxanii parsantii dhiiga kasaniif ilaaltanii achi booda hangam takka jijjiiramni jira hangam takka jijjiiramni hin jiru adda baafattan jechuudha. Akkasitti dawaa hedduu isin barbaachisu dawaa hedduu bu'aa isiniif qabu muunni kuni maqaan isaa Galiloo jedhama Raashidii osoo hin taane Galiloo jedhama. Ani dheengadda namaatu akkasii naa himeefin namaatu akkasii na fudhachiise malee maqaan isaa Galiloo jedhama. Nama keessaatitu Raashadii naan jedhani ga'an akkana milkatatti himnaan Raashadii naan jedhan malee maqaan isaa Galiloo akka ta'e naaf hubadha. Akkasitti Galiloon kun ani waan biraa kan inni dawaa ta'uuf hin dhageenye dhukkuba isa kana waan biraa kan inni dawaa ta'uuf tokko hin dhageenye garuu dhukkuba sukkaraatiif dawaa akka ta'e namoonni baay'een itti amananii jiran. Araboonni gurguddoon warri akka Paakistaanii warri akka Yemanii kan amma fakkeenyaaf biyya kana keessa wajjin jiru kun hedduu fayyadaman jechuudha namoonni dhukkuba sukkaraa qaban. Kanaafin anis uummata keenyaaf uummata afaan Oromoo beekuuf dawaa ta'uun oolu. Muunni kun dhugaadha hedduu bu'aa illee qabu hatta qoraan isaa illee shidamu hatta akkanuma qaama isaa kana ilaalte yoo cabsite sitti dhiigaa aanan sitti ba'a aanan isaa kun qushaashaa qaama isaa kun akka waan buuqee qabuuti garuu immoo wanni inni dawaa qabuuf dhukkuba sukkaraa namarraa xiqqeessuudhaaf qofa jechuudha. Akkasitti hordoftoota keenya isinillee kana hubattanii yoo muka kana fuutanii itti fayyadamtan dawaa isin ta'uun oolu maqaan isaa Galiloo ta'uu isaa naa hubadhaati akkasitti itti fayyadaman siin jedha. Inni dheengaddaa sun Raashadii osoo hin taane Galiloo akka ta'e naa hubattanii akka wajjin deemnuun isinirraa barbaada kabajamtoota hordoftoota keenya maaliif jennaan hordoftoonni maamiltoonni waan kijibaa akkasirraa akka baranis hin fadhu waan kijibaa akkasirratti akka harkanis hin fadhu anis maaliif waan qulqullina qabu qofa hojjechuu waan barbaannuuf arra deebinee viidiyoo sana isin waraabne jechuudha. Viidiyoon tun isin barbaachifti hunda keessan barbaachifti akkasii sheer godhaati hunda keessanii gaya maaliif jennaan ani yoonin waan qulqullina qabaar yooni ani hojjedhe isinillee na hordofuu dandeessan. Ani ammoo yoo waan qulqullina qabne dalagee dhuga akkuma dheengadda san yoo dogoggorillee jiraate komentii jalatti haaluma ammaa kanaan naa barreessaa jechuudha. Ammallee maamiltoonni hedduun gara komentii jalatti maqaan isaa kanaa Galiloo osoo hin ta'in maqaa Raashadii osoo hin ta'in Galiloo waan ta'eef achirra sirreeffadhu jedhanii maamiltoonni hedduun tokko sirreessanii jiran. Saniifuu baay'een isin galatoomfadha miseensota chaanaalii keenya hunda keessan baay'een isin galatoomfadha warri yaadanaa kan ta'es addatti isin galatoomfadha maaliif jennaan waan qulqullina qabaatu qulqullina kana bakka namaa ga'e waan ta'eef ammallee nutis waan qulqullina qabaarratti hojjenna isinis irra nu wajjin xiyyeeffadhaadha haala kanaan galma geenyaa jechuudha. Saniifuu hanqa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ta'arraatiif guddaa galatoomaadha maqaan muka kanaa Raashidii osoo hin taane Galiloo akka ta'e hubadhaati isinis itti fayyadamaa isin jaa Baazoo Tube Entertainment Channel subscribe like share godhaati akkuma kana yaada keessan komentii jala nu barreessan isin jaa.